Intala rabaa waggaa kudhanii xiqqoon tokko kaleessa waan isinnaan jettee dhugaa rabbii yeroo sanallee akkuma kanatu waan taa'u dhuftee na bira teessee asrii booda hojiin qabu xiqqoon an ta'a. Waa sitti muunaan jettee natti himiin jedheen ani ijoollee arabaatiin haasa'uu nan jaalladha. Nam tokko tokko hin jaallatu garuu waan nan jaalladha wajjin haasaa qalu. Amma ani naan jette haatiniif abbaan jaraa karaa jiranii nu bira kamisaaf jumaata qofa dhufu. Yeroo dubartiin biyya kanatti amma gara caalu xallaqamuu feeti maaliif yoo xallaqamte raati ballee qabdi. Akka carraa shuggaan illee ba'uu fi danda'a lafti illee ba'uu danda'a mazaggabamtee teessi waan akkasiiti jechuudha mootummaan hin qarqaara warra abbaa mana hin qabne kana kanuma keessa dubartiin xallaqamuu feeti. Namichi kuni dur qabeenya qaba waggaa 10 dura nama taajira ture 12 waggaa 20 tura nama taajira jabaa ture amma garuu hassaree sumunii tokko hin qabu raati battiisaa malee jechuudha. Amma haati ijoollee kuni gaafa duraanii qabeenya isaatti ilaalteetti heerumte namichi kun nama dullacha mukkee waggaa 75 ta'a. Isiin garuu nama reefu waggaa 32 waan akkasiin caaltu ijoolleedhaati ijoollee kanaa jechuudha. Akkanuma yeroo inni kassaree jedhu dhiiftee biraa deemtee xalaqa gaafattee xallaqamtee shuggaa gireeffattee teessi. Ijoollee isii kana sadan fudhattee. Amma akkasumatti intalli kuni haati keenya eegabbaa keenyatti garbar baatee jette. Ganama dawaama sii dhayxii dawaama halkanirraa sa'a 3tti dhuftii eega dhuftees dibattee dhiqattee baatii jette isiin dhayxuun beenu jette. Amma yoo nu waa dubbanne qobaatti nu dhiiftee deemaa yoo nu jenne shaqaala moo jennuun jettii jette shaqaalaan hin jirti jettii jette. Achumaan ani immoo jette lakkoofsa shaqaalaan dhuftuun jette shaqaalaa kana taffashee mana keessa deemsisate shaqaalaan yoo mana keenya dhufte guyyaa 3 yoo bulte jabduudha jette. Maal gooti akkanatti xaffashtaaniin jedheeni tokkoffaa nyaanni siin gootu kun hin ta'uun jedha jette naan taaniin jedhette haaramni immoo barbaan ijoolleen sii jette numa fudhatti. Lammaffaa immoo jette suma siin mana kana nazzaftee qulqulleessitee kaateen jedhe yeroo haati keenya dhufuudha jala geessi jette gidibee turaa babakkee kanaa fudhadhee jette ashawaa qottoo kana fudhadhee jette mana keessatti facaasee kee bishaanitti naqatte isiin hin argituutti shaqaalaa hin agartuutti yeroon akkana godhe haati keenya yeroo dhuftee ol galte tana zaafagaa jaallatti haati keenya ila akkana gooti itti nazaafaa qubaan akkana gootee ilaalti haati keenya dhugaadha haati jira nazaafagaa jaallatti argeen ture gaaf tokkoyyuu mana kana dhufte na ajajnaanan jalaa dhaga'uu dide dhaqisiidhuma keetii ajajjeedhaan nama jalaa gajjedhu miti yoo mataa kiyyaan ta'e malee bakkee dhuftee na ajajjituu siin kootii teessu. Amma achumaan akkasumatti jettetu yeroo shaqaalaan jee keessa gizee 4 gizee 5 dhufteetti. Dhuftee guyyaa 3 dalaydee guyyaa 1 dalaydee baateet akkuma kanatti hin xaffasheet kushiinaa dhaqee naadhasii hanqaaquu cabsee dudduubbatti laajaa buusa jette hanqaaquu yeroo achii xiraa jette haati keenya balaa buufti jette maa inni xiraa'u jette farshaa gorfaa fudhadheetan jette hanqaaquu cabsee achitti darba jette hin mul'atu jette xiraa'u malee akka kanatti haati keenya mana daftu minaamin jettee shaqaalaa hariiti jette maaliif akkana goota jennaan utuu yeroo shaqaalaan hin jirre jette haati keenya yoo dawaama siitii dhufte nu wajjin teessii jette yoo immoo shaqaalaan jiraatte jette halkan illee baatee bakkee deemtii jette maati ati gaa rabbiin jaallataa akkana gochuu keetiif jennaan wallaahi rabbi naaf dhiisu malee jette akka waggaa 2 akka kanatti shaqaalaa xaffasheetti shaqaalaan xaffashamtee deemteetti amma garuu akkoon keenya natti kaateenaan jette yoo sin lamuu shaqaalaa xaffashtanii shaqaalaa xaffaftanii shaqaalaan deemte haadha keessan isinirraa heerumsiisee qobaatti haftu jennaanan booda kanammoo dhiisee nagaa ta'e kun amma shaqaalaan mana keenya waggaa geesseetti naan jettee natti himte meelaa laalaa rabbii jedhati aarii haadhaatiif jecha yeroo sarraatinyaan dhufte sarraatinyaan mana keessaa waa balleessite jechuudha. Haati keenya yeroo dhufte wasakaa argite nama ariitetti shaqaalaa halka walakkaa gadi baaftee ariitetti bar gaaf tokko baajette sa'a 6tti shaqaalaa wayituu siin boossu gadi baaftee ariitetti garuu garaan na nyaatteetti jette yeroo siin akkana boossu. Ani immoo bakka sababuma haati keenya shaqaalaatti nu dhiifte halkan walakkaa baatee halkan saatiitti saa yoo dhufte dhiqattee dibattee deemte achii dhuftee ammas nuun argitu itti rafna nu yeroo siin deebitutti kana aareetan akkana godhaa ture jette. Meelaalaa garaa namatti jabaatte ijoolleen arabaallee nama zabdi dhugaa rabbe. Isaan yeroo baay'ee jechuudha mana keessaa yoo walitti aarii qabaatan jechuudha mana keessaa maatii yoo walitti aare sarraatanya mana keessa jirtu cinqan jechuudha yeroo baay'ee amalli isaanii beeytani ijoollees ta'ee ijoolleenis warraayyoo walitti mufatte hojjettuu mana san keessa jirtu azabdi jechuudha waan garagaraa ta'een takka uffanni kee seeraan naan miccamne takka kifiliin kee seeraan naan qulqulloofne waan garagaraa sababa garagaraa barbaadaniit sarraatanyaa azaa godhan jechuudha warri cinquuf. Kunnaan taane yoo jarri jedhe jarri kaa
warri dhugama se'a yeroo baay'ee jechuudha. Ijoolleen isaanii waan jaalattudha isaan ka filatan. Eh, waan ijoollee isaaniitti hin taane isaanii odoo ta'eeyyuu hin jaalatan jechuudha. Kanaaf baay'isanii mirga ijoollee waan eeganiif jechuudha. Eh, Sammuu ijoollee baay'isanii waan eeganiifiif yeroo baay'ee jechuudha waan ijoolleen jette isaanii dhugama wanni hundumtu jechuudha. Kanaaf jechuudha. Amma madaami tokko tokkos abbaa manaatiin yoo walitti aarteetiin hin jette sararatenyaa cinqite jechuudha. Sararatenyaa irratti aarii baati jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee mana keessaa walitti bu'iinsi wanti wayii jeequmsi wayii yoo ka'eetiin hin jedhe isaan nama mana isaanii san keessa jiru bakka azzababan wacan itti iyyan bakka hin jiraame hojiin miidhan jechuudha. Akkuma mucattiin jette kana jechuudha. Dhugaa jiru jechuudha kun. Dhugaa jiru waan qabatamaan jiru yeroo baay'ee akkas jechuudha. Madaamittiin amma yeroo baay'ee tokko tokko yoo waa irraa hir'atan hojjettuu mana isii keessa jirtutti buuti jechuudha. Baqqaawwan garaagaraa sababa garaagaraa sababa soixii sababa saniin aarii ofii baati jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha. Mana isaanii keessatti wanni akkana isin mudate yookaan isin balleessitanii isin tolchuu dhabdaniitii miti isin yeroodhaaf bakka callisuu isinii wayya takka mana sanii baafachuu isinii wayya